Hi, students. As video tokkisniif qabadhee dhiyaadhee jira. Videoon kiyya inni irraa Geography Grade 9 Unit 2.3 Natural Regions of the Earth isa jedhudha. Hanga xumura video kiyyaatti na wajjin tura. Natural Regions of the Earth naannoowwan uumamaa lafa kanarra ilaalla. Namoonni channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa, akkasumas video kana like godhuudhaan jalqaba. The concept of regions and regional studies. A region is a part of the Earth's surface which has similar physical elements and some similar human activities. Region kan jennu yookiin naannoo kan jennuun kun part of the Earth qaama lafaa ta'ee qaama fuula lafaa ta'ee which has similar physical elements kan elementoota fiizikaalaa wal fakkaataa qabu and to some extent similar human activities akkasumas similar human activities hojiiwwan ilmi namaa hojjetan yookiin ammoo sochiiwwan hawaasummaa kan wal fakkaataa qabuun maal jennaan region jennaan. The Earth provides many environments that vary in natural elements. Earthiin kun yookiin ammoo lafti kun provides many environments. Environment yookiin ammoo naannoowwan garagara kan vary ta'e kan garagara ta'e in nature elements kan uumama elementoota uumama keessatti garagara ta'e provide godha. Isa kana jechuun maal jechuudha? Such as relief kanneen akka ol ka'iinsaa, climate kanneen akka haala qilleensaa, vegetation kan jennuun biqiltoota garagaraa, soil biyyee fi etc. Kanneen kan of keessaa garaagarummaa kanneen irratti kan qabu provide godha yookiin ammoo dhiyeessaa jechuudha. A region can be natural or human. Regioniin kun natural or human yookiin uumamaan ta'uu mala yookiin ammoo human made ilma namaatiin kan hojjetame ta'uu mala. Can be small or large. Xiqqaa ta'uu mala yookiin ammoo guddaa ta'uu mala. And does not have clear boundary. Daangaa ifa bahaa ta'e hin qabu. To study the different ways of life of all the people of the world one by one would be very difficult. Haala jireenya ilma namaa kana hunda isaatu adda addaan takka takkaan yoo hin qoranne jenne one by one tokko tokko yoo hin qoranne jenne would be very difficult. Ulfaataadha, sirrumatti ulfaataadha. We have a method by which we can study the different geographical environments of the Earth through people's social economic activities. Kanaafuu we have a method karaa ittiin method yookiin tooftaa ittiin study goonu qo'annu ni qabna jechuudha. Different geographical environments naannoowwan garaagaraa kanneen irra kan jiran ilma namaa kanneen one by one jennee jirra. Kanneen qoratuun ulfaataadha. Garuu ammoo can study the different geographical environments garagaraa yookiin naannoowwan garagaraa maal godhuu hin dandeenya karaa ittiin qorannu ni qabna jechuudha. Of the Earth through peoples karaa maaliitiin? Karaa ummataatiin, social karaa hawaasummaatiin akkasumas economic activities sochii maaliitiin? Sochii diinagdeetiinis qorachuu ni dandeenya. This is what we call a regional study. Isa kana maal jennee waamna? Regional study jennee waamna jechuudha. The region we are going to learn about are based on physical elements of climate, vegetation, human activities. The region naannoon we are going to learn about kan waa'ee isaa baratuu deemaa jirru kun based on physical elements. Physical element irratti hundaa'a. Such as what? Climate kanneen akka haala qilleensaa, vegetation biqiltoota garagaraa, human activities akkasumas human activities sochii ilma namaa etc. kanneen irratti hundaa'a jechuudha. Major natural regions of the Earth. Naannoowwan uumamaa kan major ta'an kanneen beekamoo ta'an kan lafa irraa ilaalla. Different environments
result in difference in human activities, population distribution, economic development. Naannoowwan garaagaraa kan isaan garaagarummaa ittiin qabaachuu danda'an in human activities, sochii ilmi namaa taasisu keessatti, akkasumas population distribution faffacaatii uummataa, akkasumas economic development guddina diinagdeetiin garaagarummaa qabaachuu ni danda'u jechuudha. Akkuma gaafii irratti argitan what makes them different natural region kana maaltu akka isaan gargar ta'an isaan taasisa kan jedhu. Kanaaf deebiin isaa difference in human activities, population distribution, economic development isa jedhu kanaati. Mostly the natural regions are named after the dominant vegetation found in them. Natural irra caalatti natural regioniin kunniin named after the dominant vegetation found in them kan isaan ittiin waamaman yookiin ammoo maqaa ittiin moggaafaman dominant vegetation found in them biqiltoota naannoo isaaniitti baratamoo ta'an kan isaan keessatti argamaniin named ta'u moggaafamu jechuudha. But their division is based on climate. Garuu ammoo qoqqoodaminsi isaanii maal irratti hundaa'a? Climate, haala qilleensaa irratti hundaa'a. The years can be divided into three major temperature zones. Lafti kun can be divided into three major temperature zones. Major temperature zone bakka meeqa qoodama? Bakka sadiitti qoodamti. Laftuun bakka sadiitti qoodamti. These are sadan kan jechuudha. Tropical or hot zone kan jennuun, akkasumas temperate zone, frigid zone kan jennuun or frigid or cold zone kan jennuun kanneetti qoqqoodama jechuudha. Suuraa kanarratti akkuma argaa jirru 0 digirii irraa hanga 23 haafii akkasumas 23 haafii gara noorzii fi saawuziittis maaltu jira bakka tropical zone or hot zone isa jennuun kana. Akkuma argaa jirru 0 irratti equatorialidha, walakkaa lafaati. 23 haafii hanga 66 haafii ammoo gara lamaa jechuudha. North and the south gara lamaa jettu maaltu jira? Temperate zone. 66 haafii hanga 90 gara poolii lamaa jechuudha. North and the south itti maaltu jira? Frigid zone or cold zone isa jennuun kanatu jira. Within each zone there is great deal of variation. Zoonii kanneen hundaayyuu jidduu isaaniitti maaltu jira? Great deal of variation, garaagarummaa guddatu jira. Each zone can be divided into number of sub-regions. Zooniiwwan kunniin hundi isaaniitiyyuu sub-regionii yookiin ammoo naannoowwan garaagaraa xixiqqootti ni qoodamu. Jalqaba irratti haa ilaallu takka takkaan. Tokkoffaa irratti maal ilaallaa? Tropical or hot zone isa jennuun kanaadha. The tropical or hot zone is the zone between the Tropic of Cancer 23½ north and Tropic of Capricorn 23½ south. Gara Tropic Cancer 23 gara 23 haafii fi gara maalitti? Gara noorziitti, akkasumas gara 23 haafii gara saawuziittis ayin jiru maal jennaan? Tropical zone jennaan jechuudha. Akkuma suuraa irratti ilaallee turre. The tropical zone is characterized by high temperature through the year. Tropical zone kun amalli isaa tokko high temperature through the year. Waggatti high temperature argata yookiin ammoo temperature guddaa argata. The annual average temperature is above 20 degree Celsius. Temperature inni argatu kun average isaa annual average kan waggaa jechuudha. Waggoota keessa ji'oota meeqa jira? Ji'oota 12. 12 walitti idaanee temperature ji'oota hundaayyuu 12 walitti idaanee 12 fi yeroo hir'uu 20 degree Celsius arganna. Which decreases polewards from the equator. Gara pooliitti yookiin ammoo gara noorzii fi gara saawuziitti decrease adeemaa jiru. Rainfall decreases and become seasonal as one move away from equator. Rainfalling ammoo decreases ni xiqqaata and becomes seasonal. Garamitti dhufa? Gara seasonal, gara waqtii isaa eeggatee roobuutti dhufa.
as one moves away from the equator. Akkuma maalirraa deemaa deemnuun akkuma equatorii irraa yookiin ammoo walakkaa lafaa irraa fagaataa deemnuun maal ta'a decrease adeemaa jechuudha innis. Along the equator there is dense forest which gradually change. Along the equator there is dense forest which gradually changes with distance from the equator to savanna grassland, semi-desert vegetation through desert vegetation. Equatorii kanarratti there is dense forest maaltu jira, bosona rukkataatu jira, kan walitti rukkatee argamutu jira, which gradually changes with distance from the equator, kan jijjiirama yookiin ammoo fageenya equatorii irraa maal qaba, difference qaba, changes jijjiirama deema jechuudha. To savanna grassland, semi desert vegetation and through desert vegetation, hanga kanniinitti maal ta'a deema, change ta'a deema jechuudha. Agriculture and mining are the major economic activities of the zone. Agriculture fi qonnaa fi mining kan jennuun albuuda baasuun the major economic activities, sochiiwwan hawaasummaa yookiin ammoo sochiiwwan diinagdee naannoo kanaa isa major ta'edha, beekama ta'edha. The tropical zone is divided into 4 sub-regions. Tropical zone kun bakka afuritti qoodamu. Sub-regionii afuritti qoodama. There are 1. The equatorial rainforest region, savanna grassland region, desert region, tropical monsoon land jedhama. Bakka meeqatti qoodama? Bakka afuritti qoodama. Isa kana yoo ilaallu jalqaba irratti equatorial rainforest region isa jennuun kana yoo ilaallu location isaa bakki argama isaa jechuudha. They are found in the lowland areas within the 16 degree north and the south of the equator. Equatorii kanarra degree 6 gara kaabaatii fi gara kibbaattis kan argamu maal jennaan, equatorial rainforest region jennaan. The main areas in the world include areaawwan yookiin ammoo bakki bebbeekamoo addunyaa irratti bebbeekamoo ta'an kan bakka kanatti argaman the Amazon basin, Congo basin, southern Malaysia and Indonesian Iceland bakka jedhamudha. Isaan kun eessatti argamu? Equatorial rainforest isa jennu kana keessatti argamu. The equatorial rainforest region does not form continuous belt around the years. Equatorial rainforest kun does not form a continuous belt. Belti wal fakkaataa yookiin ammoo itti fufaa hin taasisu around the years lafa kanarraa jechuudha. It is broken by high altitude in East Africa and South America. South America fi akkasumas East Africa keessatti sababa maaliitiif high altitude qaba. High altitude yookiin ammoo heeyitii guddaa qaba. It is broken, sababa kanaaf achitti broken ta'a jechuudha. The Amazon basin is the most extensive area. Amazon basiniin kun bakka sirrimatti beekama ta'edha. Sadan jenni keessaa bakka sirrimatti beekamaan ta'e Amazon basin isa jennu kanaadha. Inni biraa immoo climate, haala qilleensa isaa yoo ilaalle, haalli qilleensa naannoo kanaa maal fakkaata jennee yoo kan ilaalu ta'e, climate haala qilleensaatiin equatorial rainforest region has uniformly high temperature and heavy rainfall through the year. Waggaatti equatorial rainforest kun has uniformly high temperature guddaa wal fakkaataa ta'e argataa jiru, and heavy rainfall throughout the year. Waggaattis akkasumas maal argata? Rooba guddaa ta'e, hammisaa guddaa ta'e argata. The mean annual temperature is about 27 degree Celsius. Mean annual yookiin ammoo akkuma wal jedhee ida'ama isaa walitti ida'anii yoo 12 feerru meeqa ta'a temperature isaa? 27 degree Celsius ta'a. And the annual range ammoo the annual range of temperature is less than 3 degree Celsius. Range isaa yoo ilaalle ammoo annual range isaa hottest fi lowest walirraa hir'isnee isa guddaa ta'ee fi isa xiqqaa ta'e yoo walirraa hir'isnu meeqa arganna? 3 degree Celsius waggaatti jechuudha. Garaagarummaan isa jidduu jiru
guddaa fi xiqqaa jidduu jiru 3 degree Celsius qofa. Kanaafuu sirrimatti garaagarummaan isaa jidduu jiru xiqqaadha jechuudha. Sababa kanaaf uniformly jennaan. Sababa kanaaf wal fakkaataa jennaan jechuudha. But the daily range is greater than the annual range of the temperature. Garuu kan reenjiin guyyaa hottest irraa yoo coldest hir'isne kan maaliin caalaa greater than the annual range of the temperature, kan waggaa ni caala. Rainfall in this sadii ol jechuudha, sadii ol ta'a. Rainfall in this region is mainly of a convectional type which falls every day, usually in the afternoon. Roobni inni argatu kun taayipiin isaa gosti isaa convectional taayipiidha. Gosa convectional jedhamudha. Which falls every day, kan guyyaa marayyuu maal ta'u fall ta'u roobu. Usually in the afternoon, keessattuu yeroo akkamii afternoon waareebuudha jechuudha. The total annual rainfall is very high. The total annual rainfall is very high. Totaaliin yookiin ida'amni rainfallii inni argatu very high, sirrimatti guddaa. Usually between kan inni waggaatti argatu jechuudha. Roobni inni waggaatti argatu ida'amni isaa yoo wal idaanee 12 hirre waggaa keessa ji'oota 12 wal idaanee 12 hirre usually between 1500 mm and 2500 mm jidduu kanatti argata jechuudha. Kanaafuu inni kun very high guddaadha, rooba baay'ee guddaa ta'edha. All months have rainfall with a small variation in amount. Monthsiin hundinuu yookiin ammoo jiini hundinuu have rainfall maal qabu? Rainfall rooba qabu jechuudha. Rooba akkamii? With a small variation in amount, kan hammaan garaagarummaa hammaatiin xiqqaa ta'e. Hammi isaanii baay'ee garaagarummaa qabu jechuudha. Uniform akkuma jenne kana kan akkanaa kana qabu. Natural vegetation, biqiltoonni naannoo sanitti argamanoo biqiltoota akkamii jiru? The region has dense, tall, broad-leaved and evergreen trees. Naannoon kun equatorial rainforest kan jennuun kun has dense, rukkata akkasumas dheeraa akkasumas evergreen trees kan biqiltoota magariisa ta'an qaba. The high temperature and abundant moisture of this region makes plants grows continuously. High temperature naannoo kana jiruu fi akkasumas jiidhinsi moisture naannoo kana jiru maal godha? Naannoo kana makes plants grows continuously. Akka naannoo kanatti biqiltoonni walitti fufiinsaan guddatan taasisa. The ground is covered with tropical rainforest, the most luxuriant type of natural vegetation in the world. Biqiltoonni akkasumas biqiltoonni akkuma jenne maal ta'u? Plants grows continuously. Walitti fufiinsa waan guddataniif maal ta'u? Natural vegetations in the world. Biqiltoota addunyaa kanarraa maal ta'anidha? Luxuriant ta'anidha jechuudha. Most of the trees are hardwood. Mukkeen baay'een naannoo kanaa hardwood, muka baay'ee jajjaba ta'edha. Such as rosewood, ebony, mahogany, which are valuable for making durable furniture. Kanneen of keessa qaba jechuudha. Kan which are valuable for making durable furniture. Meeshaa garaagaraa furniture garaagaraa tolchuudhaaf kan nu gargaaru of keessaa qaba jechuudha. Naannoon equatorial rainforest jennuun kun. There are 3 layers in the forest. Baqqaanota sadiitu jira. Maal keessa? Forestii kana keessa yookiin bosona kana keessa baqqaanota sadiitu jira. The top layer, the middle layer and the lower layer isa jennuun jiraachuu bakka sadii kanatti qoodama. The top layer kan jennuun this is made of giant trees of over 15 meter height. Kan heightiin isaa 50 ol ta'e biqiltoota naannoo kanatti argaman top layer kan jennuun heightiin isaa 50 meetira ol kan ta'edha. They do not grow close together. Walitti dhiyaatanii biqilan isaan kunniin
walitti dhiyaatanii hin biqilan. They have very few branches except at the top. Akkasumas damee muraasa qabu except at the top, gubbaarratti malee. Gubbaa isaanii irratti garuu ni qabu jechuudha. Akkuma suuraa irratti arginu kana haala kanaan dheeratanii gubbaarratti qabu jechuudha. Garuu dheerina isaanii kana keessatti hin qaban, baay'inaan hin qaban, hedduun isaanii hin qaban. Garuu ammoo gubbaarratti biraanchii ni qabu jechuudha. The middle layer kan jiddu galeessaa ammoo this is made of trees that are from 20 meter to 40 meter high. Kan dheerinni isaanii 20 meetira hanga 40 meetira ta'etu asitti argama jechuudha bakka kanatti. It is the main part of the forest. Bakki kun ammoo middle layer kan jennuun kun main part of the forest. Forestii kanaaf yookiin bosona kanaaf bakka ijoodha, main part bakka jennuunidha. The lower layer kan gadhaanaan ammoo this is made of the smaller. Kun ammoo biqiltoota akkamii of keessaa qaba? Smaller xixiqqoo, young trees, akkasumas mukkeen xixiqqoo kan gana guddataa jiran jechuudha. In time this grow and take place of the large trees. Guddatee maal ta'a? Bakka large trees, mukkeen gurguddaa bakka bu'aa jechuudha xixiqqaan kunniin. Trees are closely spaced and interlaced with climbing vines and vines called lianas. Mukkeen walitti close ta'anii biqilan kunniin and interlaced with climbing vines called lianas jennee waamna jechuudha. Lianas jennee waamna. There are as many as about 3,000 species within a few square kilometer. Square kilometri muraasa irra species yookiin ammoo sanyii biqiltoota kan 3,000 ol ta'antu jira. Square kilometri xiqqaa irratti jechuudha. Few square kilometri irratti. Wild animals. Wild animals. Bineensonni bosonaa kan naannoo kanatti argamanoo haala akkamiitiin isaan kunniinoo kan akkamiiti isa jedhu isaa ilaala. The equatorial rainforest is inhabited by variety of animals such as insects, birds, reptiles, mammals. Equatorial rainforestiin kun wantoota akkamiitiin qabamee jira? Bineensota akkamiitiin? Variety of animals, bineensota garaagaraatiin qabamee jira. Such as insects, kanneen akka ilbiisota, birds, allaattiiwwan garaagaraa yookiin shimbirroota garaagaraa, reptileota warra jennuun, akkasumas mammals, hoosiftoota garaagaraatiin qabamee jira jechuudha. Most mammals are arboreal. Hoosiftoonni hedduun isaanii arborealidha, warra muka irra jiraatanidha jechuudha. Arboreal kan jennuun warreen mukkeen irra jiraatanidha. They are small in size. Hammi isaanii xiqqaadha. And are tree climbers, warra mukkeen irra jiraatanidha. Example apes, monkeys, bats, squirrels, etc. kanneen jennuudha. Apes qamalee, kanneen akka qamalee, monkeys kanneen akka jaldeessaa, bats kanneen akka cimichoo kan jennuun, akkasumas squirrels kanneen akka osolee fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Water body animals kanneen bishaan keessa jiraatanis ni jiru. Such as crocodile, alligators, hippopotamus, fish, etc. are also available. Isaan kunniinis ni argamu. Kanneen akka crocodile, kanneen akka naachaa, alligators kan jennuunis gosuma crocodile kanaatiin, hippopotamus kanneen akka roophii, fish kanneen akka qurxummiitii fi kanneen kana fakkaatan also available ni argamu. Keessatti equatorial rainforest kana keessatti. Human activities. Sochiin hawaasummaa naannoo kanaa maal fakkaata? The human activities found in equatorial rainforest include primitive hunting and gathering. Sochiin naannoo kanatti argamu, sochiin hawaasummaa naannoo kanatti argamu include primitive hunting and gathering. Hunting adamsuu fi akkasumas gathering firee mukaa funaanuu primitive kan ta'e, akkasumas shifting cultivation. Shifting cultivation kan jennuun maal bakka gara bakkaa sochoosuudha. Qonna bakka gara bakkaatti sochoosaa qotan, akkasumas plantation agriculture and mining. Biqiltoota dhaabuu fi qonna biqiltoota dhaabuutii fi akkasumas
mining kan jennuun albuuda garaagaraa baasuunis naannoo kanatti ni argama jechuudha. Hunting and gathering. Hunting and gathering. Adamsuu fi firee mukaa funaanuu. Many of the peoples of the equatorial rainforest region led a simple and primitive way of life. Haala jireenyaa karaa salphaa ta'ee fi akkasumas primitive ta'e gaggeessu jechuudha. The forest vegetation provides them with food and variety. Forestiin kun yookiin biqiltoonni bosonaa kunniin provides them with food and variety. Nyaata garagaraa isaaniif dhiyeessu jechuudha. In variety, in if not in abundance. Yoo maal hin ta'in, yoo quubsaa hin ta'in. They also maaltu isaan kun amma hunting gathering kan isaan fayyadamaa jiranii. Yoo inni kun quubsaa hin ta'in ammoo maal fayyadamu? Biqiltoota garagaraa fayyadamanii food garagaraa irraa argatu jechuudha. They also hunt animals and the fish from the river. Akkasumas hunt animals bineensota garagaraa maal godhu ni adamsu. And the fish from the river. Akkasumas maal fish qurxummiis riivarii irraa laggeen garagaraa irraa maal godhu garboota garagaraa irraa adamsu jechuudha. Shifting cultivation. Cultivation yookiin ammoo qonna bakka gara bakkaatti sosochoosaa qotan ilaalla. This is more advanced than hunting and gathering. Inni kun ammoo hunting and gathering caala maalidha? Advanced mijaataadha jechuudha. And it provides people with a continuous food supply. Dhiyeessii nyaataa walitti fufaa ta'e isaaniif maal godha? Provide godha. An area of forest is cleared to create a small plot of land which is cultivated until the soil becomes exhausted. An area of forest is cleared. Maal godhu bakkeewwan forestiin garagaraa itti argamu clear godhu. Of jalaa ciru jechuudha. To create a small plot of land. Lafa xiqqoo maal godhuudhaaf? Clear godhuudhaaf, create godhuudhaaf, uumuudhaaf maal godhu? Ciru jechuudha. Bosona garagaraa which is cultivated until the soil becomes exhausted. Haga maal ta'utti, haga biyyeen kun exhausted, haga biyyeen kun dadhabutti maal godhu? Irratti cultivate godhu, irratti qotu jechuudha. Qotanii irratti oomishu. The plot is then abandoned and a new area is cleared. Kana sanboota maal godhu? Erga biyyeen kun exhaust ta'e, erga biyyeen kun dadhabee isa kana dhiisanii new area clear godhu. Bakka haarawii of jalaa ciru jechuudha. This is treat for this region in the long run. Frequently the cultivators work in circular pattern. Cultivators warri qotan kunniin maal godhu? Work in circular pattern, returning to previously used land once the natural fertility of the soil has been renewed. Akkuma isaan itti fayyadamanii dhiisaniin maal ta'a? Gabbinni biyyee sanii renewed. Irra deebi'ee maal ta'a? Renewed ta'a jechuudha. Irra deebi'ee kunuunfama. Shifting cultivation is a simple form of culture. Shifting cultivation kan jennu kun simple form of culture. Agriculture qonna maal ta'edha? Simple ta'edha. Karaa salphaa qotamudha jechuudha. Based on the shifting of plots after 2 or more years. Kamaal godhan? Waggaa lama yookiin lamaa olitti booda lafa kan dhiisanii shift godhu, gara lafa biraatti shift godhu jechuudha. This type of agriculture is practiced in equatorial rainforest because of the nature of the soil. Sababa maaliitiif agriculture akkana kana yookiin ammoo shifting cultivation kan jennuun kana maaliif fayyadamu? Because the nature of the soil. Sababa uumama biyyeetiif. The soil of the region lacks valuable minerals, nutrients which resulted from excessive leaching. Soiliin kun soiliin naannoo kanaa lacks valuable minerals. Mineraalii garagaraa kan bu'a qabeessa ta'e dhabaa jechuudha. Lacks which result from excessive leaching. Maaliif sababa ta'an kun ammoo leachingidhaaf.
excessive leaching harama garagaraatiif sababa ta'a. Such leached soil is called laterite. Biyyeen harame kun maal jedhama? Laterite jedhamee waamamaa. Plantation agriculture. Plantation agriculture qonna biqiltoota dhaabuu. Inni xumuraa qonna biqiltoota dhaabuuti. Inni xumuraa sun ta'in inni afraffaan plantation agriculture kan jennu is a large scale production of one or two crops for sale. Naannoo kanatti ammoo maal godhu? Large scale production oomisha large scale bakka guddaa qabatutu jira. Of one or two crops for sale. Croppii tokko yookiin lama maal for sale gurgurtaa garagaraatiif kan itti dhiyeessantu bakka kanatti maal ta'a? Production oomishamaa jechuudha. It is based on modern techniques of the production. Bakka kanatti ammoo maal irratti hundaa'a? Plantation agriculturing kun modern techniques of production. Productionii yookiin ammoo oomisha karaa ammayyaa ta'een oomishamaa jechuudha. Ammayyaa irratti hundaa'a. It was first introduced to the region by Europeans during the colonial period. Yeroo koloniitti maaliin asitti beeksifame? Introduced bakka kanatti baratame jechuudha. Sababa maaliitiif? Regions by Europeans warra Eurooppaatiin asitti baratame jechuudha. Plantation agriculture is characterized by amaloonni isaa ammoo large scale holdings which draw most of their labor supply from the local inhabitants, the production of the single crop or monoculture kan jennuun kan single crop oomisha tokko qofa irratti xiyyeeffatanii maal godhu? Oomishu. Heavy investment in processing plant, railway, shipment facilities etc. Heavy investment bakka kanatti ammoo investimentii guddaa ta'e in processing plants processii biqiltoota keessatti bakka kanatti argamaa jechuudha. Railway karaa baaburaatis ni argama. Akkasumas shipment facilities meeshaa dooniin deddeebisuunis bakka kanatti ni beekamaa jechuudha. Amala kanaan beekama. etc. itti fufaa jechuudha. Kanneen kana fakkaatan. The most important crops grow in the plantation of the equatorial rainforest region include rubber, palm oil, jute, bananas, pineapples, cocoa, sugarcane etc. Oomishni baay'ee importanti ta'e barbaachisaa ta'e kan naannoo kanatti biqilu kanneen akka rubberii, palm oil, jute, bananas, pineapples, cocoa, sugarcane etc. kan jennuun bakka kanatti maal ta'a? Grow ta'a. There are number of areas that produce commodities for export. Naannoon tokko ammoo produce commodities meeshaa garagaraa oomishanii maal godhu? Export for export. Daldala garagaraatiif daldala alaa kan garagaraatiif dhiyeessu jechuudha. For example, nearly half of the world cocoa production comes from Ghana. Kan akka fakkeenyaatti yoo fudhanne nearly half of the world kan walakkaa addunyaa kanatti dhiyaatu cocoa production kun oomishni cocoa kun comes from Ghana irraa dhufa jechuudha. Rubber is one of the main plantation crop in Malaysia. Rubberiin kun ammoo eessatti biqilaa? Malaysia keessatti, Indonesia akkasumas Congo keessatti biqilaa jechuudha. The Amazon basin supplies only a very small amount of the world's rubber. Amazon basinii kana keessatti ammoo supplies. Amazon basiniin kun maal godhaa? Supplies only a very small amount of the world rubber. Rubberii baay'ee hammaan xiqqaa ta'e dhiyeessaa jechuudha. Maaltu Amazon basiniin kun? The last one is mining. Mining kan jennudha. Mining jechuun maal jechuudha? Albuuda garagaraa lafa keessaa baasuudha. Is the extraction of the minerals bearing substances from the earth's crust. Maal jechuudha? Mining jechuun akkuma isin jedhe mining jechuun mineraalota garagaraa lafa keessaa baasuudha. This equatorial rainforest region is source of useful minerals. Mineraalota
equatorial rainforesting kun region is source of useful minerals. Madda maaliitii mineraalota faayidaa qabeessa ta'an useful kan ta'anidha. Maaltu equatorial rainforesting kun bauxite or an ore of aluminium is found in Ghana. Oriin aluminium kan bauxite jedhamu ammoo Ghana keessatti argama. Akkasumas Guyana inda Venezuela keessattis ni argama jechuudha. Petroleum is found in Nigeria, Venezuela and Indonesia. Petroleum ammoo found in Nigeria keessatti argama. Akkasumas Venezuela keessattis ni argama. Akkasumas Indonesia keessattis ni argama jechuudha. Iron ore is found in Liberia. Oriin iron ammoo eessatti argama? Liberia keessatti argama jechuudha. Yeroo itti aanu tropical desert isa jedhu wajjin ilaalla. Hangasitti namni chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina. Akkasumas YouTube algorithm viidiyoo kana akka namoota hedduu biraan gahuuf viidiyoo kana like godhuu hin dagatina. Akkasumas waliif share godhuu hin dagatina. Chaanala Itio Student isa jedhu subscribe godhuu hin dagatina. Barnoota keenya kanarraa haala kanaan xumurree jirra. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessanaaf jiraadha.